Akkuma beekamu viidiyoo inni maxxansees ni jirti aadamnaati wajjoolee xaaranii bas akkuma jira bas inni aaran guddisanii qoonqos nyaaddu waan sukkara qabu daqtii qeedee gasibu jira aara dhiisee jee waa kanarraa itti dubbatu jira inninis aaluma yeroo ka dhufee kana laaleeti aaree qoonqos dhiisee barnumaan jiraadha Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku bekum nabil lokbe munakama fenne munakama dinjira. Senis rabbi afi sujada ay guda. Aku suduk bekum suguro.
garaan kunis akkana waliin qaba. Bakka biraa gurbaan taksii Rabbi saafuu gabbaan fayyaa rabbuma. doonaa godhaa jirtu. Daawwattoota bultumtiif akkuma beekamu gaa dhukkubee mana akmaatiin jirra rabbi haa fayyisatanii du'aa godhaaf isiniin jenna. Beekamu video inni maxxansees ni jirti aadamnaati wajji walitti taa'anii bas akkuma jira bas inni video inni maxxanseera dhaabbate namoonni beeka gaa yeroo aare kun akkanuma goon hin qabu akkasumatti aaree aarumsa irraa dhukkubsatee gara mana hakamaa jira haadha sanis akka walitti deebuun jennee yaaddoo sabaatii wajjiin walmareenee karaa keessaatiin akka isaa walitti deebanii wajjin jiraatan isin tunis bakka isin jirtuus namoonni agaraa arra dheesiin daluudhaaf xiqqishoo hafeefi kanuma hundi inni bas yaadni soggaa namarra wal qabee wadda namaan baane waa hedduun nama dhagaamaa achumarraa ka dhukkube mana hakamaa keessanii mana hakamaatiin jirra kanaafuu daawwattoonni bultumteef du'aa godhaafi akkuma beekamu gaayinii dhukkubee mana hakamaatiin jirra kanaafuu namni yeroo aaree fi kana nyaataas nyaaddu ta dhufte hundi dabartiyyeetii anis kadhatu jira innis bas san hundaa'u namni yeroo aaree beekadhu aara takka wanni dhufeefa dhufte ni dhumtii ilmoo namaaf fita isin jidduu laallee finnaa jendeetu bitti jirra inshaallah rabbi alaafisuu innis akkasuma qoonqoo nyaaddu inni nyaatu malee jiraatu yennaa aara misaa san jala goree qoonqoo sin nyaanne guyyaa meeguutu akkasi qoonqoo didee taa'u jira viidiyoo saniif maxxanserraas achumarraan bas kakee aarumaa wal qabatee dhukkubee mana hakamaatiin jirra jechuudha kanaafuu isinis du'aa godhaafi rabbi haa fayyisuu jaa du'aa godhaafi qabbana tana ni agarte bakka multi jirru kun fakkeenya meeqa yeroon tuni efa rafne riibaa kaanee bakka hakamaa geessinee mana hakamaatiin jirra kanaafuu daawwattoota fi hordoftoota bultumtiif akkuma beekamu du'aa godhaafi rabbi haa fayyisuu haadha manaa isaa sanis waliin rabbi haa deebisuu jaa du'aa godhaan isiniin jaa maaliif isinis bakka mijirtu ton dhalarra jirti baadii 8ffaa keessa maal jirti kanaafuu yeroo isin manaa baatee wal dhabanii jaanii miti yeroo du'aa godhatan jiranii innis haaromsa irraan ka'ee yaadaas waa hedduutti dhagahama kanaafuu du'aa godhaaf rabbi haa fayyisu jaadha yeroo amma jiru tun halkan irraa sa'aatii 6 akka biyya kanatti kanaafuu efa rafnee riibaa kaanee isaa wajjin bakka musaifaa jirra jechuudha أجلت مي دعاء قدا في نموتو هذا مناتي وجهنا سرب للتعذيب بسو جو دعاء قدا في نتيس خيسارة تجرى ربي نوفي سالات بسو إسني الدعاء نبرد أبدا أكو بيك مقام ساعتي انتون ساعتي جاء جرى هل كرا ساجة مدكتورني بس تربسين جرى ويجو ساعة تربيجو مالف إني ساراس قدسني أم دكتورني سماه جاني جرى أكو بيك متي آرام قدسني qoonqoo si nyaaddu waan sukkara qabu daqtii keetii gasibuu jira aara dhiisee jee waa kanarraa itti dubbatu jira inninis haaluma yeroo ka dhufee kana laaleeti aaree qoonqoos dhiisee ifumaafuu fiincitee bas waa hedduu takka yaanninis nama banama kanumaafuu kan hunda dhiisii durumarraa inni kun onlaayinii irratti waliin waan mul'ataniif malee karaa chaayinalaati waa wajjin mul'atanii malee saabummaa ijoollummaarraa kaafnee waa waliin qabnuuf amale saatiin beekee maaliif qoggaare qoonqoon nyaatu namaanis waliin dubbisu kophaa deemaa namatti naqatu jechuudha maali sa'aatii tana jechuun malka irraa sa'aatii 7 efa rafne isaa ka'ee qoqqifatu isaa xarreesha jeniin akka faarabatti isaa qoqqifatu bira dhufne dhagee hoggaan itti dhaqu qoqqifachuu jira maali jee hoggaan gaafadhu akkana jeenatti mee qoonqoo sanuu basinje qoonqoo nyaattee jee hoggaan gaafadhees nyaadde naan jaa garuu immoo inni nyaataa hin jiru
kanumaafuu mee rabbi aafuuf jaadhaa du'aa isaafis godhaa haadha manaa saniinis rabbi walitti haa deebisu jaadhaa du'aa inni gargaaraa isinis nutis keessaanitti jirraa rabbi haa laaffisu sanumara dhaabbatee aara kana hundaan namni bakka hedduu tanaaniif ga'uun waan biraati doktorri maa jaanii jira daktii bu'ee qoonqoo nyaaddu qoonqootti nyaaddu aara dhiisii aara guttisinii kana wanni isaan jechaa jiran jechuudha amma halkan irraa sa'a torba yeroo namni silaa rafee jiru jechuudha wana akbaatiin jirra jechuudha kanaafuu rabbi haafis jaaddu waa'ee godhaadha viidiyoo seennaaf jennee yaadne akkuma irrii kaaneen jirra du'aa inni gurgaaraa du'aa inni bira dhaabbadhaa isin jenne isin sabbattoota kana akkuma beekamu amma karaa manaa deemna sa'aatiin sa'aatii torba cinaamu maal jirra akkasi doktorris basaada mugaddiyaan mana itti yaa'ullee aadira rakkoon qabu teessuma wajjin walitti yeroo manaa galaa jirra harumaafuu du'aa godhaadha Doa ina godha ta'u ta'u. du'aa bira dhaabbadhaa mee riibaa kana jiru ta'e riibaa jira akkanaatti du'aa inni gurgaaraa isinis salma kana rabbi haa gayyeessu jaa du'aa godha fayyaa rabbi haa godhu amma mana gallee jira museefarraa amma gallee mana jirra kanaafuu inni samma xiqqoo wayyaa eegaa'ee du'aa godhaa fi hundaa'u rabbi asirreessuuf jaa du'aa godhaa foto keessa laame sumaanuu Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daawwattoota hordoftoota kiyya wallahi hedduun dhukkuba jira. Kunoo garaa malee waliin jira. Muqaddiyaa akkuma argamu akkarana jira. Bakka biqilaa. Kanaaf muqaddiyaan kun achirra jira. Harka kiyya irraatis kun asitti harkana dhaabanii harkarana jira. Saniif daawwattoota hordoftoota kiyya doa inaaf godhaadha akka gaayisina namni Oromoo dira doa inaa godhaadha Oromootiya rabbiin akka nagaan istiqshoos waan biraatii miti nyaatuma nyaanni mana hinjeelleedha ani gwanaadhe amala hiyyatti qoonqoo nyaadhu beeta walumaa kiyya kaniin qabu saniif daawwattoota qabbanaat baay'ata beetana keessa akkanumaa wajjin qabbana takkaa jira namni biratti argamu sunoo gaama Mahammadii isaan halkan keessa irraa namni nadhaatu isaa irratti ta'uule awwaan dhukkuba jeeni fiigaa hirriba keessa halkan sa'aatii jaakee dhufe akama kana na fidee akama kun amma wajjin galle wajjin akama dheedhanii kun mana gale akkanaatiin sin jaataa wata hordoftoota keenyaa waan biraatii miti alhamdulillah amma akka duraan daawwana cabite saniifuu daawwattoota hordoftoota keenyaa rabbi haa fayyisu jaaduu godhaa fi akkasumatti waan viidiyoo kalee kan lakkifamtee jirtu irratti waa'ee wallabbii haadha manaatii wajjin isaan jidduu jirtu irratti naafis namni waa hedduu yeroo aare qoonqoo nyaatu namni qoonqoo nyaanne qoonqoon hidda ilma namaatii dhaaba jechuudha waan namni gad dhaabbatuuni kanaafuu qoonqoo nyaaddu qoonqoo sirrii nyaaddu qoonqootti fudhaddu daktii keetii gabbu'ee jiraa jee nama doktorri gizee akkama geessinu achumaanuu du'aa godhaa fi isaa fi haadha manaatis gaarabbiin nagaan walitti haa fayyisu du'aa godhaaf takkanaa isin hin jenne yeroo amma jirtu halkan irraa sa'aatii 8 saddeetii kana wayii geenye 8 walakkaan ta'a kanumaafuu inshallah galatooma umrii nuuf dheeradhaa daawwattoota hordoftoota keenyaa warri hagammaan afaan otoo hojjetan inni viidiyoo waraabuu jira garuu gareeffanumaan argaa dubbachuun hin dandeenye maleedha saniifuu daawwattoota hordoftoota keenya galatooma umrii nuuf dheeradhaa du'aa inaaf godhaadha akkam bakka tanaa isa du'aa inaaf godhaan isin jaammata kiyya anfitadhe dadhabe achumaanuu du'aa godhaa fi yaasmiinis akkuma beekamu wallabanii innis bas aara saniin viidiyoo hunda maree kan lakkise akkuma jirutti namni aaree waan fedhe godhaa ammoo inni aaree matoo ofiitiinu qoonqoo nyaatuu dhiisee ifumaan jitee jechuudha beera waan biraa keessa galee achumaanuu dhukkubsatee bas halkan irraa sa'a jagiseen dawwalee akkana iyyuu akkumaan too wallaayee akkumaan jirutti lafaa ka'e ammaa akkuma jirru kanaan sa'aatii tanamma hirriibaa keetiin bira dhufee biratti argame jechuudha haakama geessee hoggaan haakama geessus qoonqoo nyaatu keef qoonqoo nyaanne gila ammaa namni akka jiraatu danda'a qoonqoo malee namni akkamitti jiraata wanni doktorri juus kanuma achumaanuu mee isaa fi yaasmiinis gaa rabbiin beekadhu tarabbiin jabaleen taatu rabbi haa walitti haa fayyisu nuti saga dandeemtuun ittuma jirra du'aa nuuf godhaa isaas rabbi haa fayyisu jaadhaa du'aa godhaa fi achumaanuu rabbi si haa fe'u nabil inshallah tarabbii jamalee sin taatu inshallah saniif daawwattoota gaggeessi
achumaan daawwattoota bittoota keenya du'aa godhaa fi galatooma. Waan agadhuma sagantaa keenya fa'aa agadhuma viidiyoo kana turtaniif galatooma. Bye bye.